waaqayyo gaaf tokko jedha waaqayyo gaaf tokko Abrahaamin biyya kee keessaa lammii kee keessaa maatii abbaa kee keessaa ba'iitii gara biyyaan si agarsiisuu dhaqe. Waan gurguddaa sadiitti hime waaqayyo. Biyya kee keessaa lammii kee keessaa maatii abbaa kee keessaa ba'iitii gara biyyaan si agarsiisuu sana dhaqee. Maaliif? Ani saba guddaan si godha. Sin eebbisa. Kana kanatti dubbachaa jiru waaqayyoodha nama miti. Karaa raajii wayii taasaa hin jiru waaqayyo. Dhuunfaadhuma isaatiin Abrahaamitti taasaa jira. Ba'i deemii saba guddaan si godha. Sin eebbisa. Maqaa kee nan guddisa. Eebbas in taataa jedhe. Namni ergaa raajii fudhachuuf qophaa'ee jira. Isteerkee golgaas. Akka jedhee waaqayyo galgalma kana sagalee kana fudhadhu bara 2018 kana keessatti sirratti ta'a. Waaqayyo nama eebbisutu jira jedhaayira. Sin eebbisa jedhe waaqayyo. Mee waaqayyo na eebbisa jedhaame. Nama sin cinaatti garagalaa waaqayyo si eebbisa jedhaane. Hin sodaatin jedhin. Waaqayyo si eebbisa kan jedhu irratti dubbadha. Waaqayyo maal godha? Si eebbisa. Waaqayyo maaliin nama eebbisa? Nama akkamii eebbisa? Gaafa nama eebbise immoo maaltu namaa ta'a? Kan jedhu irratti xiyyeeffadhee amma afurri waaqayyo na gargaare isinitti dubbadha. Abrahaamin seenaa isaa asirratti beektu. Abrahaam irraa waan guddaa baranna. የሚገርም amma garuu Abrahaam dachee kanarra jiru sanyii isaatu jira malee. Nu jechuudha. Karaa hafuuraa inni nama neen eebbifame. Nus warri amanne isa wajjin eebbifamne. Kanaaf Abrahaam jechuuni abbaa saba baay'ee jechuudha jedha maqaa dhumti isaa. Dura utuu waaqayyo gara isaan dhufin maqaan isaa akka kanan ture Abrahaam jedhama dur. Erga waaqayyo gara Abrahaam dhufee garuu Abrahaam jedheen. Gaafa waaqayyo isa eebbisuu jalqabu maqaa isaa irraa ka'e. Maqaa isaa geeddaruu jalqabe. Maqaa Yesuus isa miilanaa eebbi kee maqaa kee irraa jalqaba. Infudhanne tasin jirtu. Milkaa'inni kee guddinni kee maquma kee irraa jalqabu ameen jedhe. Waaqayyo saba lafarraa eebbisuudhaaf yaadee karoorse. Seera uumamaa kana keessatti waan baay'ee bishaan badiisaatu dhufeera. Rakkinni garagaraas tureera. Waaqa bira geenya jedhanii namoonni gimbiis ijaaranii waaqayyo immoo maree isaanii kana jalaa diigee afaan isaanii walitti daballaqee akka isaan isa bira hin geenye godhee saba lafarraa kana olii gad isaan tatamsaase. Kanatti namni Hadiyyaan hin turre, Amaaraan hin turre, Oromoon hin turre. Waaqumatu beekee afaan namaa wal jala geeddan. Duuba isaa dubbisaa laalaa. Egaa namni uumaa isaa irraanfachaa gaafa dhufu egaa waaqayyo gooftaanii karaa ittiin saba kana ofitti dhiyeessu, karaa ittiin saba kana eebbisuu barbaadu warra waaqa tolfamaa waaqessan. Bara sana namoonni baay'een egaa Nohi bara sana waaqayyoof jiraachaa ture. Eegas yesis dhaloonni baay'een waaqayyoon irraanfatee cubbutti dacha'e. Haa ta'u malee waaqoliin tolfamuu baay'een mana isaanii keessa jireenya isaanii keessara. Abrahaam namni kun yeroo waamamu nama maatii waaqa tolfamaa keessaa nama waaqayyo isa waameera. Abrahaam kun Israa'el hin turre garuu saba waaqa tolfamaa keessaa ture. Waaqayyo achi isa fidee isa waamee yeroo inni ba'i jedhuun argina. Yoo baate si eebbisa. Maatii kee keessaa, biyya kee keessaa, qomoo kee keessaa naa ba'i saba guddaan si godha, sin eebbisa, maqaa kee nan guddisa. Kana duwwaa miti warra si abaaran nan abaaraa, warra si eebbisan nan eebbisaa jedheen. Miilana fira si beeku nama sin beekne birattan nama eebbaa si godha jedha. Mee namni eebbifamu ana jedhame. Dachee kanarratti ana dabalatee namni eebba jibbu hin jiru. Xinnaa guddaan eebbifamuu barbaada. Baratee eebbifamuu barbaada. Inni nagadu eebbifamuu barbaada. Inni tajaajilu eebbifamuu barbaada. Nama ta'ee dachee kanarratti eebba kan jibbu hin jiru. Waaqayyo akkas jedheen Abrahaam ba'i sin eebbisaa. Waaqayyo nama akkamii eebbisa isa jedhuttan darba. Isa jalqabaa warra ofii isaatii waame in eebbisa waaqayyo. Nama akkamii eebbisa? Nama akkamii eebbisa? Waaqayyo namallee in eebbisa. Keessumaa garuu warra dhiiga isaan bitate, warra araara isaan ofitti waame,
warra jaalala isaan ofitti waame Waaqayyo kaleessa eebbiseera har'as eebbisaa jira borus ni eebbisa. Waaqayyo eenyuun eebbisa warra jettaniif warra ofii isaatii waame Waaqayyo ni eebbisa. Si eebbifne Waaqayyo si eebbiseera. Eebbisa hafuuraatiin si eebbiseera. Eebbisa fooniitiin si eebbiseera. Nagaa qabda. Yesus gooftaan. Kanaaf Waaqayyo eenyuun eebbisa ottan nama waame eebbisa. Abrahaam ofii waame Waaqayyo. Waamicha kana amanee Abrahaam gammadee manaa ba'e. Tole jedhe duuba isaan laal. Eenyu ateedeen karakkar sin eebbisaan duuka jira. Sin guddisaan duuka jira waan ta'eef baay'eedheen. Waaqayyo warra waame gargaara. Warra waame balbala bana. Warra waame ol kaasa. Warra waame xiqqeessu. Dhuguman sitti hima waamameera waamamuu koo 100% itti namana dukkana keessa hin jiru tarree du'aan jiru Waaqayyo araara isaan na waameera warri jettan akkasiin jedhu Waaqayyo saba lafarraa gidduuttan si eebbisa jedhe hiriyaa kee gidduutti ollaa kee gidduutti goddanyaa kee biratti maali yaa gooftaa galgala kana namni fudhatu hin jiru maqaa Yesuus Kiristoosin namni eebbifamu si haa ta'u mee namni eebbifamu ana jedha ameen ameen ameen. Ila Waaqayyo naman gaa'elaan eebbisutu jira jedha. Naman mul'ataan eebbisu jira. Naman fayyaan eebbisu jira. Warri ankooti jettu siifa ta'u Yesus. Si eebbisa gaa Waaqayyo. Warra waameen eebbisa. Waaqayyo isaan waame. Dikdiqii dukkana ulfaataa keessaan waame. Abrahaami warra waaqa tolfamaa waaqessan gidduudhaa waame. Laalimee bakka waamamte duuba kee yaadi. Harrayyuu baay'een iddoo ati dhuftee hin dhufne. Hachuma jiru mana dhugaatiiru mana sirbaayiru mana ejjaayiru mana hannaayiru mana of tuulummayiru Waaqayyo beekan baay'een otoo jiru jabaa baay'een otoo jiru inni bifaan si caalu baay'een otoo jiru inni wayyaan si caalu otoo jiru Waaqayyo si dadhabaa waame si waamuunsaa nama kolfaa si gochuun miti si waamuunsaa hiriyaa gadi si gochuun miti si waamuunsaa kajeellattuu si gochuun miti si waamuunsaa ulfina bara baraa biraan si ga'uudhaaf. Si waamuunsa jireenya hin banne ulfina hin banne badhaadhummaa hin banne dibata hin banne sirratti dhangalaasuudhaaf meerikadhu erga na waame na eebbisa jedha. Ayyaa katoora bahatiya liisantoo kaparaadiyaa labaayya meekka zerbe waan waamamee fedhame nan eebbifama jedha sirrattaa too maqaa Yesus warra waame Waaqayyo hin eebbisa. Keessa fanaan eebbisa dhiyoo irratti fagoo irratti eebbisa yoo taa'u yoo ka'u eebbisa yoo nyaatu yoo dhugu eebbisa maqaa Yesuusin akka jedhe Waaqayyo miilana waanan si waameef azaabota gidduuttan si eebbisa warra si hin beekne gidduuttan si eebbisa warra si beeku gidduuttan si eebbisa warri ergichi la ilaallata jettu ameen eebbicha biraan biratti duwwaa namne anaaf si biras jira si dhaqqabeera ati sanyii Abrahaami. Ameen jettu akkuma abaarsi dhaalan nutti dhufe karaa Addaam nutti dhufe idda lakkaa'ee qomoo lakkaa'ee cubbamaadha namni jedhame sababii ilma Waaqayyoo Yesuusiif immoo ani isin qulloofne eebbifamoo taaneera. Haleluuyaa saba eebbifamaadha nuyi qomoo filatamaa Waaqayyo saba lafarra jiran kana keessa akkuma carraatti si waame dhugaa Waaqasitti carraa addaa qabdaati. Carraatu sirra bu'e malee namni baay'een akkuma kee juma sagaliin dhalate. Waaqayyo namoota baay'eedhaa jennaan carraa waamichaa si qaqqaba. Warra akka carraa waamamtanii dhuftan. Atas hin jirtu maalan godhe hin galtee warri carraa waamichaa sirra bu'e. Eloo misiraachoo sii qaba. Sagalee kana keessan akkasiin jedhu Waaqayyo. Waanan si waameef sin dadhabu jedhe Waaqayyo. Waanan si waameef namaa gadi sin godhu. Nama kolfaa sin godhu. Waaroo salphinaa sitti nuwwisu. Eebbifamaa deemta. Meeqa jedhe eebbifamaan deema jedha. In amantaa abaaramaa miti eebbifamaa. Xiqqaachaa miti guddachaa. Salphachaa miti ulfaachaa. Shirrattoota waame. Hin waame Abrahaam. Bayi biyya kee keessa, bayi lommii kee keessa, bayi qomoo kee keessa maaliif hambaa sin eebbisa. Lammaffaa Waaqayyo nama ba'u eebbisa. Nama si jinaatti gara Waaqaa bayeedhaani. Waaqa baanan jedhaani. Mataa malee eegee sin godhu jedhaani.
warra eebba barbaadan amma waanan sitti ulaagaa kana guutte ta'uun guulne ta'uun beeku hin waame naa ba'i mo'edhe waaqayyo warra adda ba'an eebbisa maalirraa xuraa'ummaarraa maalirraa jibbarraa hofiftuulummaarraa waan waaqayyo jibburraa dhaloota adda ba'an waaqayyo adda baasee maraachu adda baasee namaa gadi hin godhu adda baasee qullaan naabu adda baasee eebbisa ila miilan fagootoon gahin sababii isaa adda baateen abee gooftaa eebba lakkoofteen finne uffa eeyyee tajaajila lakkoofteetti hin baane balbala guddinaa lakkoofteetti hin baane balbala duwwaa miti balbalootaan si eebbisa qabeenyaan si eebbisa mul'ataan si eebbisa waaqayyo warra fudhate naa eebbiseet xuruutti lallabuu dandeessu kutaa kana garuu ergaadha fudhadhate Yesus gooftaadha waaqayyo eewun eebbisa warra isaa adda ba'an eebbisa adda ba'i gurba boleettii koo adda ba'i eebbifamuu barbaadda taanaan waaqayyoof adda ba'i gaafa waaqayyo si eebbisuu barbaadu kosora gidduutti si eebbisuu barbaadu xuraa'ummaa keessa si eebbisuu barbaadu hammina keessa si eebbisuu barbaadu waaqayyoof gaafa adda baatu suma duwwaafan bul suma duwwaafan jiraadha suma duwwaafan deem ati duwwaan natti dhimma ba'i kinoo harki koo kinoo afaan koo kinoo miilli koo lafati naan jetteen dhaabadhu lafati na oofteen deem ani kan keet yoon du'es yoon jiraadhes warra jedhanedhe waaqayyo karaa lama si eebbisa waaqayyo hafuuratti si eebbisa foonitti si eebbisa maaloo yaa waaqayyo warri galgala kana dhufe biyyesuus eebba as keessa jiru ulfina as keessa jiru ila lakkaawwamee kan hin dhumne atarka kee olin kaaftu maqaa Yesuus sirratti baneera eebbi nan barbaachisu warrettan sin eeyyameera balbala kana baa deema warri eebban na barbaachisa kanumaafan dhufe mana isaa keessatti eebbifamuun barbaadaa warri jettan ol kaasee harka kee dhiiga olichaan maqaa Yesuusiin warra si tuffatu gidduutti balana eebbifame ormoota azaabota gidduutti eebbifame qabeenya numan qabneen eebbifame yoo diddana numarratti ta'a giddeellam siimna hiyyisiisaa jira siimna kaase waaqayyo namaaf nu dibe waraabeessaaf nu hin dibne akkan si eebbisuuf na kaase waaqayyo si abaaruuf nan kaamne si jaamsuuf si ajjeesuuf nan kaamne sin eebbisa akka nama waaqayyootti waaqayyo balbaloota gurguddaa baniif nama kana nama siif adda ba'e waan haaratti baas ila sagalee tokko naa dhufa warra naaf adda ba'an addattanittiin hojjedha abet warra naaf adda ba'an ejja himbi xuraa'ummaa himbi machi himbi hamii himbi ejja himbi warra jedhan waaqayyo addumattan fuudhee ba'a barana siifi diinota kee gidduutti warra si ammeessan gidduutti warra gadi si qaban gidduutti waaqayyo garaagarummaa wayii godha siin si eebbisaa diina kee immoo gadi oofaa deema kas jedha macaafni qulqulluun mataa warra qajeelotaarra eebbatu jira jedha godoo warra hamootaa garuu abaarsatu jira nama dibataa nama Yesuusii dhiige karaa isaa warri eebbifamuu keessan waan hafuuraatiin si eebbise waaqayyo waan foonitiin isinuma si eebbisa sirrattan dubbadha barana waan adda baateef addatti sii ta'a shoolfadhu warra isaa adda baa waaqayyo harrayyuu ni eebbisa Abrahaamin waaqayyo addanaa ba'e ba'i ba'uutu sirreera eebba barbaadda taanaan lafa waaqayyo si waametti ba'u sirreera lafa waaqayyo dhaabadhu siin jedhe dhaabachuu sirreera eebbi akkasitti dhufa ulfinni akkasitti dhufa badhaadhummaan akkasitti dhufa waaqayyo warra akkamii eebbisa warra waame eebbisa warra isaaf adda ba'an eebbisa ameen jettu adda baa waaqayyo yeroo tokko fayyinaan eebbifamuu gaa'elaan eebbifamuu wajjin eebbifamuu barbaadna garuu adda immoo hin baanu waaqayyo rakkoon qabu biyyuma keessatti lammii kee birattan si eebbise jechuun hin danda'a waaqayyo kan adda baaseef Abrahaam waaqolii tolfamoo biyya sana keessa jiranillee akka deebi'een sagan namichi utuu mandara keessa jiraate gaafa ayyaanni waaqeffannaa waaqa tolfamaa dhufe sagaduun isaan oolu kanaaf waaqayyo adda ba'eedha wanti irraa adda ba'uun nu barbaachisu danuudhaan
ageessani waan irraa adda ba'uu qabnuuf baay'ee kanaaf namoonni baay'een eebbifamaan jirani bara kana waan eebbifaman fakkaatu garuu hin eebbifamne maaliif namoota tokko wayyaa isaanii jala waan biraa jira bobaa isaanii jala hafuuraan isinitti himaa jira waan biraa jala keewwattee sirraa addan baane taanan eebbin jiru waan waaqayyoon jaallanne bobaa kee jalatti baachaa na gargaaraa waaqayyo soba waan waaqayyo sirraan feene kiisii keessatti bobaa jalatti laphee keessatti baattee deema waaqayyo namoota isaan soba ammam sitti raajamu hammam hin guddatta siin jedhamu wanta waaqayyoon jaallanne irraa addan baatu taanan eebbin jiru nagaan hin jiru moo'ichi hin jiru milkaa'inni hin jiru gammachuun hin jiru waaqayyo warra isaa adda ba'an gargaara warra isaa adda ba'anitti karaa agarsiisa warra isaa adda ba'an irratti biiftuu baasa warra isaa adda ba'aniin qulleessa maqaa gooftaa Yesuusin sirraa adda ba'uu kan dide galgala kanaa kaasee akkas naan jedha waaqayyo namoota 78 waan jireenya keetti maxxane akka ati eebbifamne si godhe ilaa galgala sirraan adda baasedha waaqayyo warra ameen jedhee naa taasish merka kee boottifadhu akkas jedhe inni narraa adda ba'uu dideedhaame jar inni narraa adda ba'uu dide galgala kanaa kaasee yes narraa adda ba'eera in amantaa mana keerraa fayyaa keerraa mul'ata keerraa abjuu keerraa gaa'ila keerraa inni ciniin eebba kee nyaachaa jiru nagaa kee nyaachaa jiru mul'ata kee nyaachaa jiru ayyaana keerraa baa jiru dhiigoolichaa sirraa adda ba'eera adda baaseera merka kee nama eeggadhu akkas godhi narraa adda ba'eera jedha ilaa sirraa adda baaseen si eebbiseedha adda ba'i waaqaaf tajaajilaan adda ba'e ayyaanan eebbifama giddeellam hargeera barakootti waaqaaf jiraannan ayyaanni jira waaqaaf gadi jennaan ol jechuun jira raadii labaay wangeelaaf jettanii warri himbii jettanii biyyi lafa harka sinitti jedhe dhugaatiin harka ejji harka soomi harka sinitti jedhe isin gammada eebbi keessan akka burqituu galaana siniyyaa waan ittiin si eebbisuu kan hin beekne mee eebbifamuun kun oolu ameenan jedha warratti በኢየሱስ ስም miilana sirratti raaja torbee kana gidduutti waa dhageessee gammatti waggaa kana keessa waasii ta'ee gammatti waaqayyo miila kee hiikeetu harka kee hiikeetu sammuu kee baneetu nama keessaa milkaa'u jedhamtu haleluuyaa micoo milkoofte siin jedhu abbaa milkaa'e siin jedhu maali jenna warra kanaa jiraatan qaalesseen beeku wangeela adda baanan yesuusi adda baanan isaa qulloofnan himbii jettataanaan harrayyuu waaqayyo warra adda baan hin muuda in eebbisa baqa maalo yaa waaqayyo sabni kun diidena irratti dhangala maqaa Yesuus Kiristoosin kumaa kitilaal hamma lakkoofteetti ba'uu dadhabdutti waaqayyo siraa eebbis waaqayyo nama akkamii eebbisa sadaffaa nama ajajamu eebbisa nama ajajamuun jedha namni tokko keessa deebii 28 naa baase ariifadhuuti nama ajajamu eebbisa waaqayyo duuriyaa waaquume miti hattuun eebbisu waaqayyo sobduun waliin dhooftuun eebbisu waaqayyo heejjituun eebbisu waaqayyo kan nama kennituun eebbisu waaqayyo kan nama biyya waldaa walitti buustuun eebbisu miqqanyaan hin eebbifamtu sassattuun hin eebbifamtu hoftuultuun hin eebbifamtu namni eebbifamoo jiraate nama wangeelaa jiraatudha kana gaafa lallaban gaafa dubbatan hin jaalatamani garuu giddii kooti nan dubbadha waaqayyo aca barbaariin eebbisu yoo eebbifamellee namichi sun guyyaa tokko duwwaa taa'in kassara eebbi xonqaa'onni eebbifaman eebba foorjidiiti hundeen qabu nagaan qabu eebbi waan si eebbisu garuu nagaa of keessaa qaba qabeenyi waan sii kennu siimboo waan sii kennu kan si callaqu miti kan si boqochiisudha keessa deebii 28 tokko dubbisa sagalee waaqayyo gooftaa keessanii gaarii gootanii yoo dhageessan
abboomi isaa irra sin abboomu kanas gaarii gootanii yoo eegdan Waaqayyo gooftaan keessan abeet abeet saba warra kaan hundumaa gararraa sin oolcha. Qoy asuma naa dhaaban saba kam hundumaa gararraa warra kaan warra waaqa tolfamaa waaqessitu warra urjiitti sagaddu warra galaanatti sagaddu warra tulluutti sagaddu warra horiitti sagaddu warra siiliitti sagaddu warra akkasii kana caalaa Waaqayyo sin eebbisaa jedha. Irran darbu oodhu galgala kana ajajamuu keerraa kan ka'e warra xonqaayii caala barana si eebbisa. Mortuu caala si eebbisa. Itti bufi. Sagalee Waaqayyo gooftaa keessanii yoo dhageesse eebba kana hundumaatu sinii dhufa. Isin qaqqaba dhufuu duwwaa miti si qaqqaba oodhu. Ila abaarsiya intilaa baay'uu si qaqqabe miti. Abaarsiya kaakilee kee baabilee kee natti darbeettee mataana dhukkuba haadha koo sin dhukkuba jechaa turte miti. Hamma inni si biraa citeetu eebbi Abiraam irraa dhufe si dhaqqaba. Abeet 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 narkaa fudhadhu gurbaa ol jedhii fudhadhume Waaqni barana eebba guddaa tokkoon si qaqqabsiisa. Mee na qaqqaba jedha. Eebbi na qaqqaba jedha. Galateeffadhu taa'e. Sileebbisa si qaqqaba jedha. Itti fufi. Eessa keessatti? Mandara keessatti. Maasaa keessattis hin eebbifamtu. Qoy sittan hima. Mandara keessa jiraatu maasaa qabu hin qotu irshaa waynii faa boqqolloo faa waanuma adda akka nuyi dinnicha qonnee garbuu qonnee xaafii qonnu jarri maasaa qabu hin qotoqqotu hin dhaabu heebba barbaadu Waaqayyo qaadaraa jedhu. Waaqayyo akka jedhe mandara keessattis maasaa keessattis jedhe ajajamuun kana qaba. Mandara keessatti amma funyaansi qabatanii si bira darban miilana hin eebbifamteedhaan liqaaf ganda kee yaa'u. Yaa gooftaa ilaa oodhu maasaa kan qabdu mana kan qabdu hojii kan qabdu Waaqayyo siifan eebbisa siin jedhaa. Naaf ajajami sin eebbisa. Na sodaadhu sin eebbisa. Na dhaga'i sin eebbisa. Marraatoo laarradii qabaaya. Maasaa keessatti mandara keessattis mucaytii abaaramtuu kana namni isin jedhu gaafa tole jette micoo abaaramtuu kana eessaa nutti fide immoo waan isin hin jedhan. Ilaa yetabaarrakee sawu. Ilaa nama eebba. Ilaa micoo eebba. Gaaddidduu ishii namatti tola. Aasaasaa namatti tola. Abeeyyaa siin boosa. Maaloo yaa Waaqayyo nanawwe nani naafe dhaloota kanarratti hafuura eebbaa dhangalaas. Itti fufime. Dhalli keessan midhaan maasii keessanii hormaanni horii keeti jabboonni xobbolloonnis eebbifamoo sii ta'uudha. Argitee karra keen eebbisa elmattee quuftaadhaaf jabbiin kee si jalaa dhukkubsattee wayyoon jettu nagaan sii godhaadhaaf maqaa Yesuus waan ati of harkaa qabdu siif haa eebbisu Yesuus. Ishi itti fufi. Guuboon keessaniif qoda bukoo kee eebbifamoo ta'uudha. Waaqni qoda bukoo beekamoon beeku maalitti beekaati? Raacitii mana keessa jiru waan hin beekamu. Qoda bukoo keensi eebbisaa. Har'aa borii eeleen tolchitu jechuudha. Biddeen masoobii keessan wajjuma nyaatta jechuudha. Haaleluyyaa. Shaaggatees immoo na baaramtu. Haaleluyyaa. Hiruma nyaatta qoda bukoo kee haaleluyyaa. የሚገርም ነው ጋባ ኤልያስ መና ዱበርቲቲ የትደቀ አሩማ ኛደን ገልገለ ዱአ በቃ ዱመኔ ገዳ ከነ ቦደ ፈልኝ ጅሮኒ ሙጫንኮ ከኑ መቀምና እናኔ ሜዱረ ናፊዲ አተው አመሰ ኤበባቴ ቶልሴኒ በኢየሱስ ስም አሲንጅርተኒ በረነ ዋቀሽ ዋን ኦላኬ ሂም ጀቲሲሱ ጦንቃይ ጎደተ ማለማ አከነቲ ነብፈምቱ ማልጀቹዳ ካሌሳ ሺነም ቤካ ደንገደ ሳለም ቤካ ዘርማን ዘሪ ሳለም ቤካ ኤሳዱ ፈመመ ጀረንቲ ዋቀዮ ዋን ቢይቲ እንዲንኪዚ በቱነ ሲቶል ሴና መነከተኖል ሴና ሃሌሉያ ኤባባቴ ሲቶላ ሴኑ ዋቀሽ ጋባዋን ሲቶል ሴነ ቆደቡ ኮላላ ሃሌሉያ ኢላለም በሶቢ ዋቀይ ቆደ ቡኮን keessaniif guboon keessan maal ta'a hin eebbifama
yoo maali sagalee waaqa kee gaarii gootee dhageesse hin eebbifamta. Uff dhugaa waaqa isinitti hima. Ani ifatti hin eebbifamu taanaan eenyu haa eebbifamu? Ishiitti fufi. Yeroo gadi baatan yeroo ol galtanis eebbifamuu hin taatu. Ameen hin jedhamu. Gabbaataa hin eebbifamta, ol galtan eebbifamta. Min ayinat qaallo. Yoo gabbaatus yoo ol galtus sin eebbisaa jedhama. Yaa Waaqa namu ameen jedheef naataa si dabish. Ol baatu, gadi buutu, gama dhaqxu, gamanas dhaqxu, gadi garagaltee raftu, ol ciiftee raftu. Waaqayyo karaa hundumaan si haa eebbisu. Dhugaa yoo gabbaatu yoo ol galtus sin eebbisa jedhe. Ishi diina qabu sabni Israa'el diinonni keessan warri sinirratti ka'an sin duratti maal ta'ani rukutamanii akka dhuman Waaqayyo hin godhadha. Sintu rukutayyuu hin jenne rukutamanii akka dhuman sin dhaabattanii duwwaa daawwachuudha. Bakka akkaatti itti bu'a ta'uu fagoodhaa rukutamu ta'uu gaaratti irratti jiga ta'uu utuu laaltanii sin duratti rukutamu. Ilaa oodhu eebbi waan miilana si eebbisu diina kee totoo ati laaltuu lafadha. Abeet 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 diina mul'ata kee diina tajaajila kee diina kadhannaa kee diina hafuura kee miilana si durattan garagalche. Mee akkas ol kaasi diinni koo lafadha jedha. Hin amantaa akka jedhee Waaqayyo diina ijoollee kootan farada jedhaala. Ila diina kakuu kee diina gaa'ila kee diina diinagdee kee diina mul'ata kee diina kadhannaa kee diina charchii kee diina guddina kee yaa Waaqayyo warra narraa fudhate galgaluma kana duratti lafaan naadhash. Si duratti haa kufani diinonni koo hin kufu jedhame. Waaqayyo maal jedhen diina keen si duratti rukute. Diinonni lakkaawamanii dhumanii diina qabna. Amma yeroo fannee aan hundi waan nagaa namni nu lolus haalli nu lolus hin jirre nutti fakkaata. Ani akka warra pheenxee diina qabu iyyuu hin jiru. Nama si cinaatti garagali diina qabda garuu jedhaane si duratti kufodhi. Hin amantaa? Bara 2018tti diinota keetu gadi nama. Narraa fudhatneeti. Diinota keetu fuulduraan lafadha. Yaa Waaqa. Yaa Waaqa. Toshituun, xibaartuun, ammeessituun diinni nama kanaa miilana nama kanan dursin. Abeet abeet abeet. Yaa Waaqa erga na eebbisuun kee noolle erga obboleettii kana eebbisuun hin oolle erga nama kana eebbisuun hin oolle warrumti nama kanatti naaban nama kanan dursin. Amee jedh sin dursin si durattaa kubaani. Sin duratti rukutamanii akka dhumanan godhaa በእናንተ ፊት utuu laaltuu si dura ursanii lafa dha'u. Babbanne waaqa shi babbanne waaqa sa hin nyaanna jennee dhaqne hin miina jennee dhaqne ija jaamsinannee dhaqne gurra duuchinannee dhaqne hin naabbesinannee dhaqne hin ajjeefnannee dhaqne boolla qotaabii turre saaxinii rukutaa turre bofaan irratti hojjenne qorichaan irratti hojjenne eessa seenna waan ishii nutti dhufe waan isaa nutti dhufe hamma jedhanitti waan diinota kee haari'atu diina mul'ata kee haari'atu diina ayyaana kee haari'atu diina kakuu kee haari'atu. Jirti budaan tajaajilaa nyaattu bara kana guutte ol kaasime obboleessa koo diina ayyaana sirraa arraabu laarraa dagaba of tuulummaan diina keeti hamiin diina keeti iyyumi diina keeti ol kaas har'a galgala kana si duratti haa qaxaqqataman haa kukkufani safuu waaqa shiyaa jedhan safuu waaqa isaa jedhan warra ameen jedhee naa taasishi kana galateeffadhu irratti warra fudhateef kenna waan. Giddi marfeesi waraanu Yesus oo itti matte malee bakka hin cinqaminaas warra fudhateef ta'a. Mee nama sijina warra fudhateef ta'a jedhiin. Doktoriin giddiin si waraanan jedhu mana dhufe oo dhatte si fayyisa si kenna waan si fayyadu. Bakka doktorii Yesuusis maaloo kinoo san jira innaan oo dhukaa fudhu eebba fudhu fayyina fudhu nagaa fudhu moo'icha fudhu bayyesuus akka jedhu afurri Waaqayyo waan lakkoofteen finneenan si eebbisa.
kamiin jedhee kamiin isa itti akka faarfannaa akkanaa sii dhufa kana booda. Ameen ameen. Kam jedheen kam dhiisa, kam faarseen kam dhiisa, kan dubbadheen kam callisa. Narratti roobseewu, narratti dhangalaaseewu. Amma jettutti Waaqayyo dibataa si amacheessu. Itti fufime. Karaa tokko sinitti dhufu. Karaa meeqa sin baqatu? Torba. Nama Waaqayyoof abboomame. Hawwaaj. Diina keet karaa tokko si lola gaafa gadi baate karaa torba si baqatu. Asiyoo sitti dhufan, achiyoo sitti dhufan. Babbanni asis jira, achis jirti. Hamma jalanitti ofirra garagalanii badu'e. Kuni jecha afaan Waaqayyooti, jecha raajii darajjee miti. Ol kaabadhu warri karaa tokko si lolan karaa gaa'ilaa ta'uu danda'a, karaa barnootaa, karaa diinagdee, karaa fayyaa akka jedhee Waaqayyo karaa torba sirraa baqatu. Karaa tokko sitti dhufan karaa torba si dheessu. Siiboo ta'uudhee. Dhugaa isa jiraataan sitti. Dhugaa isa jiraataan sitti. Isa kanaa jiraanna. Isa kanaa bullaan. Isa kanaaf gad of deebisnaan. Si baqatu. Wayyuu asis dhufe. Achitti dadhabne. Asis jira. Asis jirti. Hinuma baqatu karaa hunda. Si haa baqatan. Biyyesuus. Dhibooftuun ta'in ol kaase. Tokko laggamtuu dhabboo Wayyesuus. Waan dhibooftuun jaalatu seexannuun jaalatu ol kaasime. Dhugaa Waaqa jira. Ol kaasi. Sitti mem dura eeyyama si ilaadheera. Erga dhufuun keenoollee warrumti diitti ta'an barana mataan amma ubboo bishaan irratti siif haa ga'u. Ameen jedhi siif haa ta'u. Eebbifamuun kee erga noollee ii jedhime akkuma biyyi guggubattutti. Yesumaa fi diramma jedhanitti. Yesumaa huuti. Maal si galche? Yesuus jala gadi buunee sirratti daba. Waaqayyo nama hinaaffaa qabu na eebbis. Amma kana booda dibannati fudhattu. Qoricha qabadhanii amma si shakkanitti. Amma namni waan jettu dhabdee qalabatii irratti hojjechiifatanii maal dibatu Biyyesuus. Waaqni keenya kanan caalu mooyi ol kaase. Amma shakkamtutti ayyaanni sirra dhufu, dibanni sirra dhufu, qabeenya waan isii kennu ilaa waa hojjechiifate malee kun waan sirrii miti. Hamma jedhanitti Waaqayyo waa'ee kee biyyatti goolii haa kaasu. Ameen 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 ameen. Ana kanatti mul'atu yeroon eebbifamu. Ani hankeen beeku. Mee nama si jinaatti garagal maaltu sitti mul'ata jedhee. Tokko too waldaa taa'u nan du'aa jedha. Du'aa arga. Biyyesu waggaa'u. Maal arge mee nama si jina maal argaa jirtaa jedhee. Bara kana booda maaltu si ta'a hin beektaa jedhee. Nama tokko beela keessa taa'e quufa laalaalde. Rakkina keessa taa'e taangoolaa. Abeet. Ana akka yoo fe'aa mana hidhaa keessa taa'anii silxaana laalu. Abeet ana akka daawwit fa'a iddoo olaa ta'anii Waaqayyo akka biyya isaaniitti kennu laalu. Biyyesuus har'a biyya jal'uu keessa jirta. Yeroo fagootti biyya laalte sana geessu. Abeet warri waa sitti mul'atu akka Ermiyaas waan argaa jira warri jettan yeroon namaa ta'u yeroo namni baay'een harka koorraa nyaatu yeroo nama baay'eetti mana ijaaru yeroo nama baay'ee daara baasu yeroo nama baranne barsiisu isa kanan natti argamette Waaqayyo akkasumatti si eebbisa. Duuti sitti hin argamin. Badii sitti hin argamin. Kisaaraa sitti hin argamin. Waan milkaa'u natti fakkaatu jechaan kan hin gaafa hojjettu. Gaafa tajaajilatti baatu waan namnameen jedhu natti fakkaatu hin jedhin. Akka nama isteediyeemii irratti tajaajilutti mul'ata laalaa bahe. Nama sadi tajaajilta akka waan miiliyeena tajaajiltuutti tajaajila. Waaqayyo akkasuma sii godha. Darajjii irraa si dhaabatu caakkattan lallabaa tureen. Ameen hin jettu. Caakkaan jedhe. Horii fa'aa oolaatti fa'a. An hoggas horiitti miti namoota hafuuraan lallabaa. Biyyesuus. Waan hawwiteen si haa eebbisu miilan. Itti fufee kun. Gombisaa keessanitti. Waan harki kee hojjetu hundumaatti. Eebban itti erga'edha. Hojii wayii qabda xiqqoodha. Mana shaayii gullitee dinnicha maali jireenyi koo harkaa gara afaaniiti. Shunkurtii wayii irraan buusa ishii dhumarra hojjechaa jira warri jettu ergaan sii qaba. Ishii harka keerra tokko lama sumurii kudhantu jirtu hin amanta miti miilan. Dhugaa Waaqaa isumatu miliyeenaatti jijjiira.
Siifaa ta'uure maqaa Yesuusin kiloo sagalee Waaqa jedha akka jedhee Waaqayyo waan harki kee hojjeteen siif eebbisa waan harki kee qabateen siif eebbisa siif ta'e qabanu sanyii kana siif ta'e waan barakachuu dideetu siif barakata kiisiin kee urataan ta'u harki kee urataan ta'u gombisaa keettan hojii harka keettan eebba ergan xinnoo hojjetta laadanaa waan ta'e shan facaafta kumtaala 15 argatta kanuma jechuudha abeet gooftaa Yesuus madaabaraa takkitti facaafte madaabaraa 100 argatta jechuudha maalumaan facaase ijoollee xaawoodhuma miti anko eebba qaba Waaqayyo zaraa fi bita normaarraa ari'ee ajjeesee sin dhaalchisu ishuma tarkaan hojjette siifaa eebbisu yaa warra hojii qabu warra hojiin qabne si eebbisa balbala banee giddeellam ol kaas hojii xiqqoodha salbaajii wayiin nagada shunkurtii wayiin nagada suuqii xiqqoo wayii keessan achumatti siisina tursan jettu maqaa Yesuusin har'aa booda jeettaanu barattaanu miraakilii argita qeeketti abeet hojii keetu leebelii isaa dabala yaa Waaqayyo warra xiqqoo qaban guddaatti naageeddariif itti fuf Waaqayyo gooftaan keessan biyya isinii kennu keessatti isin eebbisa itti fuf kilo yoo abboommi gooftaa keessanii eegdan karaa isaarra yoo adeemtan Waaqayyo akkuma isiniif kakatee ture Waaqayyo saba isaa qulqulluu godhee isin dhaabatti fuf yommus immoo warri kaan hundinuu maqaa Waaqayyoon akka waamamtan hin argu itti fuf isin sodaatus jedha biyya abboota keessaniif kennuu kakate sanas karaarra jiru jar yeroo isinii kennu achitti dhaala keessan ormoota horii kee keessanii midhaan maasii keessanii isiniif hin baasa itti fuf Waaqayyo hojii harka keessanii hundumaa eebbisuudhaaf gombisaa badhaadhummaa irraa isa gaarii samii irraa isinii banee yeroo isaatti lafa irratti bokkaan roobsa isin saba baay'eedhaaf hin liqeessitu hin liqeessita malee agartee dubbii Waaqa hin liqeessita malee hafuurri liqaa maqaa Yesuusin namoota baay'ee irraa har'aa booda hacaccaba Yesuus Kiristoos kan afaan ameeriin jettu eenyuun naa liqeessaa guduraa deemta biyyesuus ol kaas harka kee kinoo wangeela jala gurbaa irratti raawwatu tiksiin kun ho'as hin taane har'aa kaasii liqeessi malee liqeeffatin mee akkas jedhi raati anati raajuu caala nan liqeessa malee liqeeffadhu jedhu maayet tokko maalan ko maal liqeessaa jedhime nan liqeessa malee liqeeffadhu ila hin beeku jedhime nan liqeessa malee liqeeffadhu jedhi si dhaala nan liqeessa malee liqeeffadhu si haa eebbisu ganaan itti naafuuf waan barbaadaa jira ganaadha Waaqayyo akkasin mataa taatan godha malee ishi eegeesin hin taasisu yaa warra beentee awwaaj isa miilanaa duubaa fuuldura si godha tole jedhiina dhagaa isin eebbisa safaratti mataa si godha obbolaa kee biratti mataa si godha waldaa keessatti mataa si godha mataa malee eegeen ta'in mee akka jedhi nan dursa malee hin durfamu jedhime achi ol jedhi dhaabadhu nan dursa malee hin durfamu jedhu adara sitti mega laggamtuun ta'in akkas jedhi nan dursa malee jedhame hin durfamu jedhu mataan ta'a malee yes eegeen ta'u siifaa godhu Yesuus mataa ta'in dhaloota nana eegeen ta'in irraa booda durban ta'in irraa booda Waaqayyo si haa eebbisu
Taayi qoy. Hin dursita bakka. Mataan si godhan. Kun hunduu ijoollee abboomamuu keessa jira. Warra eebbisi qabeenyaan konkolaataadhaan micoodhaan mucaadhaan yaa Waaqayyo qotiyoodhaan jettanii tole jedhiina dhagahi jedhe waan. In argita. Hindaaqota kittee ati bittuutu qeetti dhibbata. Eessaa fiddee aantee kana kittee sin jiru bakka Waaqumatu si eebbisa si. Asitti sin baattaa asitti sin baattaa. Yaa Waaqa dhugaa Waaqaan sitti hima. Addunyaan ani keessa jiru keessa too galtee machoofta. Dhiiga olichaatiin dhuguma sitti hima. Eebbi sittaa baay'atu. Raakavaalii kaatoo saakiraadiyaa. Warri har'a sagantaa kanarraa haftee dhugaa hin miidhamte ol kaase. Dhuguma sitti hima. Akka jedhee Yesuus ankee eebba karaan eegamneen fidee. Xinno boleessi koo wayii Ameerikaa jiraachurraa naadee walaalaati. No! Intala biyya alaatti ergadhee Dubaayii jirti. Kuma 50 wayii na ergi. No! Kan kee qilleensa keessan utuu ati eegin sirratti lafa dhaadhufe la. Afurri Waaqayyo akkasumaan jedha. Namoota kiiloo godhatantu kaa kana boodanaan. Kiiloo shifooniin sein. Kiiloo afuura. Amma baattee deemuu dadhabdutti. Yoonee kibiru yaan baantee laay. Ulfinni wayii sirratti lafa dhaa. Waaqayyo si eebbisuu jalqabda. Ayyaana sirra jira gaa. Mul'ata siilaata gaa. Waaqayyo sagalee jajjabaa namootaan kennuu bitu jira. Ergaa jajjabaa, faarfannaa jajjabaa, lallaba jajjabaa, mul'ata jajjabaa fudhadhu kanaanan si eebbiseedha. Hallelujah! 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 Nama dibataa ta'e miilana. Dibata furdaanaan eebbifame. Ayyaana yabbuudhaan eebbifame. Yeela rada gaboorra hadiya. Ila dhuga amma baachuu dadhabdutti. Hamma ittiin gatan dartutti. Waaqayyo waan kiiloo qabu wayii sirra kaa. Yeela radii kabeeya. Marra kuuba siina montu. Rinda lebe hadii kirebeediya. Lorra deene keessa koobraadoona. Dubartiin ulfaa gurbaa akka argitan fiigdu. Keessa jira waan ta'eef itti ulfaata waan ta'eef dhalachuuf jira waan ta'eef tarkaanfachaa suuta deemti. Miilana jedhe Waaqayyo waan biyyaa ta'u waan dhalootaa ta'u waan warra si duubaaf ta'u waan warra si duraaf ta'u ulfina yabbuu tokkoon si keessa kaa. Sirraan kaa jedhe Waaqash. Gana ormaa taata. Gana biyya lafaaf taata. Gana azaabiidhaa taata. Gana marrataan si waraanama. Nama eebbaa si haa godhu. Akka Abrahaam sababa eebbaa ta'e. Abbaa faana keef sababa eebbaa. Ollaa keef sababa eebbaa. Magaalaa kanaa sababa eebbaa. Itoophiyaaf sababa eebbaa. Afriikaaf sababa eebbaa. Awurooppaaf sababa eebbaa. Waaqayyo warra ameen jedhee taasish. Riidna loo seelebe. Needaallen. Waaqayyo waan nu eebbiseef hin deemna. Mekka jira Waaqayyo waan na eebbiseef jira. Ganaana deemaaniidha. Abaaramtu maaltu jaalata gurbaa eebbifamaa malee. Dhugaa Waaqa. Akkuma kormaan daakkoo of jaluma laalaan oolin. Akka joobiraa samii laalaa deemu. Fageessi mul'ata kee. Ina amantaa. Asuma keessa raajii baay'ee dubbachaa oolee. Ganaa caaltuu dabaltuu humna kaasan jedhi ergaa fudhadhu. Fudhadhu ergaa kee. Akka jedhe Waaqash. Biyyaanan si eebbisa. Sabaanan si eebbisa. Lubbuudhanan si eebbisa. Qabeenyanan si eebbisa. Woona kanatte kana hundumaanan si godha. Nama amantii qabu ne eebbisa nan xumura. Nama amantii qabu nama kadhatu. Eebbifamuu kan danda'u warra amantii qaban. Abrahaam ikkoo yaaminaal hin amana. Maal jedhaa kun immoo Waaqayyo hin jennu. Arrayyuu warri eebbifame warri fayye warra dubbicha dhaga'ee amane. Warri manni isaa gaa'illi isaa hojiin isaa eebbifame warra amanee fudhate. Dhuguma sinitti hin amantan taanan eebbin jiru. Abboomamuu keessa darbee amantii keessa eebbatu jira. Amma omtuun jiru biti lafuma duwwaa irratti waan dhiitaa jirtu lafa dhiitaa jirtu sitti fakkaata. Hinnati gochaa jirtu hojii amantiiti. Tuma dhukkubni jiru I am free ani bilisa. Otuma miilas ani bilisa. Isaan booda Waaqayyo achumaan sirraa sottisa. Yeroo deebitee ilaaltu hin jiru. Waan nagaa kee iddootti deebiseera.
waaqayyo dhuguman isinitti inni wangeela isaanitti kenne kun si daarsee si beelessee nama kolfaa si godhe ormatti fira kee irratti dhaqxee akka hirkattu sin godhu. Yaa Waaqa namni kun ammamuu rakkatte harka namaatti hin galin. Harka kee ol kaas obboleessi koo ammamuu yoo lolame harka namaatti hin galin. Natu ishii gargaara hin jedhin. Tokko ani ishii nama godheen nuun jedhu. Ishiidha maal godheen nuun jedhu deebi'anii. Dhuguma sitti hima. Waaqayyo si eebbifnaan harka namaatti sin gate. Sin dhiisi waan. Si haa eebbisu. Sin eebbisa jedhee waan. Mee nan eebbifamu harrettan. Dhugaadha. Inni eebbifamta. Si waaqni si eebbisa. Si uumeera. Si jaallata. Namni waaqayyo anumaan jaallatattan sumaaf waa godha waaqayyo. Kottu lallabe. Kottu itti fufi lallabe. Waan lallabe si godhe lallabe. Harka keessa walitti buusaa gooftaa galateeffadhaa. Yesuus bara baraan jiraataadha. Waaqayyo irra dhuguman jedha humna haaraadhaan hafuura haaraadhaan ayyaana haaraadhaan lafaa si kaasa. Harka ol kaas fuula dulaa. Warra waaqayyo dibe du'atu dadhabe. Warra waaqayyo kaasee ejja dadhabe. Warra waaqayyo kaasee budaa dadhabe. Harraa kaasee humna haaraa sitti dheera. Ayyaana sitti ergeera. Humna sitti ajajeera. Hafuurri waaqayyo si argata. Hojii ergamootaa 12 ture guutalaan. Yeroo lama kana taa'u. Phexros Yohannis wangeela lallabuuf warra manaa ba'an, warra ergaa qaban, warra ayyaana qaban, warra humna qaban. Mootiin tokko hidhee hin teechisa. Ameen ameen. Biraa tokko ajjeeseera. Tokkos ajjeesuuf guyyaa eeggatamaa jira. Gidduutti ergamaan waaqayyoo dhufee yaa Phexros jedhe humna haaraadhaan, ayyaana haaraadhaan, ergaa haaraadhaan hin kaata jedhe. Sin eebbisa harka ol kaafadhu. Warra hidhatanii kaan jawweetu dadhaba, du'atu dadhaba. Ibidda haaraa sitti dheera. Humna sitti dheera. Ayyaana sitti dheera. Ergaa sitti dheera. Waaqayyo baree dibee si kaasa. Yaallata gabaashee lama gad. Sammuun koo banamee mul'ata guddaa tokko argan ture. Muka jigee dhaloonni irratti yaa'ee cafacafuun arga. Maaliif jedhee hafuura waaqayyoo gaafadha. Harka kee ol kaasilaa. Warra abaarsa haaloo ba'an, warra ejja haaloo ba'an, warra tonkola haaloo ba'an kanan adda baafadha jedha waaqayyo. Gidduu kanaan an qabaadha. Raajota dhugaan qabadha waaqayyo. Lallabdoota dhugaan qabadha waaqayyo. Yoo si gale jiruuf wadhu ameen. Dhuguma isinitti hima. Warra waa irratti ba'anii cafacafan arga. Yeroo macaafa dubbisu lafa kana taa'e hafuura koon waaqayyoon gaafachaan ture. Darbanii kan ejjetan. Haaloo kan ba'an maqaa biyyaa kan waamsisan maqaa wangeelaa kan waamsisan gidduu kanaa qaba waaqayyo. Kan akka Musee, kan akka Phaawulos, kan akka Eeliyaas waaqayyo hin qaba. Fudhadhu waaqayyo si kaasa. Ibiddatu si argata. Humna si argata. Ulfaadha fura waaqayyo. Mee akkana jedha lafa waaqayyootti na barbaade jedha. Ammaa jalqabee jedha. Miilli kootti galeera jedha. Eenyu kana manu na wajjin biyya waaqayyootti si barbaade. Tajaajila inni itti si barbaade. Miilli kee ariifateetti ba'a. Ariifateetti baata. Yoo si gale ameen. 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 Ishoo akka nu waaqayyo ergaa nama sagalitti harka kee ol kaasi. Ayyaana si barbaachisu, humna si barbaachisu, hafuura si barbaachisu jireenya keetti dheera. Elaa ayyaanni nuti argan kan ija jabinaa wangeela nu lallabsiisu bara kana joo bara suuqatti galanii ta'an miti. Bara dirreetti ba'anii lallaban. Bara miidiyaan nu laatamu. Bara ergaa guddaa dubbannu. Sababbiin isaa bara dhumaati. Bara dhumaatti hafuurri waaqayyoon hojjeta. Sin eebbisa laa'uuf.
dhuguma sinitti hima warruma namni ilaalee fayyuu gidduu kana jira waa'ee kadhataanis waa'ee raajiinis waa'ee lallabaa miti nama namni adda kee ilaalee fayyuu jirti alla tagafana lafa tagatia ella togorobo chene berrata ralaba katura laba tona yala tagaborra hatata yela tata rola baba gas yela toka basata rola batiana mai amen amen Abraham waaqayyo sinee bisaa bichaa mitim eebba taatae maal taata sinee bisaa siin dabalaa dabar dubbisaa achuma eebba taatae eebba ta'uuf eebbamuun gargar eebba taate jennaan sumatu eebba abbe maal waaqayyo ol kaase waaqayyo eebba si haa taasisu biyyaan nama eebba waldaan nama eebba maatiin nama eebba waaqayyo si haa taasisu waaqayyo si haa taasisu nama eebba ilaa waa sittima tarii maatinatti keettatti dadhabaa ta'uu danda'a biyya tamma jirtu si ta'uu dhiisuu danda'a iddoon tamma jirtu si tulfaachuu danda'a mul'ata kee waliin madaalu ta'uu danda'a dhuguma waaqni waaqotaa waaqni abboota kee ijoollummaatti kasi waame kakuu kasii gale akka nu waaqayyo erga ol kaasbannaati lafa eebba keetti hin baata lafa ergaa keetti baata lafa mul'ata keetti baata lafa atatatatatatala ralaba gata namarra ila erga ol kaafadhu ishafura waaqayyo baay'een kee amen wangeela baattee hiriiratti galta wangeela baattee hiriiratti galta ergaa baattee hiriiratti galta ayyaana baattee baata mul'atatu sitti nama ergaa sitti nama hafuuratu si argata humna si argata ayyaana si argata ibidda si argata mul'ata si argata ayyaana si argata elaa abjuu guddaa kan qabdu bakka tamma jirtu garuu abjuu kee waliin madaalu haala tamma kee jirtu waan ati yaaddu kanaa waliin fakkaatu humna namaa gararraa kan ta'e humna waldaa gararraa kan ta'e waaqayyo humna keeti waaqayyo humna kee dandeettii kee beekumsa kee waaqayyo barana si kaasa beekanadha wanti nan abjoote sun jedha warri nu banne taa'ee rakkoon qaba argaa Idriisi wanti nan abjoote sun jedha wanti nan abjoote sun barri kun otoo keessaan bahin jedha narratti mul'ata jedha harka kee ol kaasilaa sin eebbisa biyyatu sirratti arga waldaa sirratti arga maatii sirratti arga fira sirratti arga roonu ajaje humna ajaje mul'ata ajaje erga ajaje Esi koy. Merka kana godi. Billaan waaqayyo harka koo galeera. Billaan waaqayyo harka koo galeera. Jedhi billaan waaqayyo harka koo galeera. Billaan waaqayyo harka koo galeera. Geediyoon mucaa dadhabee lagatti gale. Mucaa onnee hin qabne. Mucaa takkaarolee hin beekne. Kan baqatee lagatti gale. Ergamaan waaqayyootti gadi bu'ee. Loltuu jabaa. Maal jabaa? Waa'ee lolaan beekun. Bakatee laga jira Allah tagafana nafasan daloba yalla tagafula chan barti alaba namoota baay'eetti galgala kana onni amantiitti gara amen merkel ka sine bisaur ani wallahi na gooftaan beekana garuu onni amantii jireenya keetti agar amen garaacha keetti agar amen waaqayyo mudhii keedha amen mekkana jira waaqayyo jedha amma jalqabee jedha amma jalqabee hojjetaa isaa godhee jedha hojjetaa isaa godhee nakaaseera jedha nakaasee faarfattoota paasteroota raajota harka keessan ol kaafadha ayyaanni sinitti haa dabalamu humna ajajeera erga ajajeera hafuura ajajeera namoota baay'ee keessan waan guduunfamee namni hiikuu dadhabe yerootti fidan isitti kennan argeera yoo amantee ol kaafadhu guduunfaa biyyaa guduunfaa waldaa guduunfaa naannoo
harka keetti kama Amen. si harkatti kama Amen. si harkatti kama Amen. So. mi akka nama waa'ee kutti harka kootti kameeradha Amen. jedhi harka kootti kameeradha Harka kootti kameera. ila ol kaas harka kee ammas waan hidhameenuuf miilla naafate haa ta'u harka naafate haa ta'u jireenya naafate haa ta'u harka keetti kameera waaqayyo Amen. harka keetti kama Amen. si harkatti kama humna si argata ayyaana si argata dibata si argata roosii galee ame Mee gooftaaf galata ilillee guddaa dabala. Ameen ameen. Yesuus gooftaadha. Amma waan an argu isinitti hima. Kaleessa waan garaagaraa hidhamtanii warri jirtan. Sammuun kee hidhamee, hojiin kee hidhamee, fayyaan kee hidhamee, abjuun kee hidhamee kan jiru. Dhuguman isinitti hima. Akka deebi'ee raawwatee sirratti hin hidhamne. Waaqayyo isa miilanaa ibiddaan si biraa galcha. Namoota raawwatanii hiikamanan arga. Raawwataniitu afurri waaqayyo akkasnaan jedha. Garbummaa isaan garboonfate jala miilana nan furanaan jedha. Mee achi ol jedhi dhaabadhu.